wanni soomana balleessu waa sagal janiin qacelloon lakkaawis qabadhus du tokkoffaa fi lammaffaan nyaata fi dhugaatiidha beekaadhaan beekanii tanaa jabeessitu nyaata fi dhugaatiidha beekaadhaan beekaadhaa jechuudha. Sadaffaan haqqisuu yoo uf qoqqifachiisuu beekaadhaan beekan uf haqqisiisuu akkanumaa looga kana numa jiraami haqqisiisuu irra jechuun irra deddeebi'uutti hin bareedu hiikkan saayii fumaami nama hunda biratti beekan uf haqqisiisuu jechuudha. Tattaaffii godhee abbaan uf haqqisiisuu yoommoo haqqisaan isa injifate sababaa dhukkubaatiif sababaa waan adda addaatiif isa injifatee haqqisuun sun keeysan jiru sun soomanni isaan tuqamu ha beekan ufii uf haqqisiise meeq sadii afraffaan al-istimnaa'u xiqqooni ulfaatallee ammoo inna allaha laa yastaahii min al-haqqi jedhan hayni sodalleen qabu bishaan dhalcha dhiiraa yoo ha dubartii tattaaffii ufiitiin abbaan bishaan ufirraa baasuu jechuudha. Bishaan beekaadhaan bishaan dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee bishaan dhalchaa harabbiin nama keessatti uume san hasilaa jaarsaa yaartiin hoggaa waliin dhufan haajaa bayansan ati immoo harka keetiin fi waan adda addaatiin tattaaffii gootee bishaan san firraa baasuu jechuudha. Soomana balleessa. Gaarii dhalaali namni amma gariin soomanuma kana keessa rabbi namatti hin fedhini hin dhabamu beek hin dhabamu gulufaan fardaa gola golaa baya beeka godha jechuudhaami wallaalan. Afraffaan al-istimnaa'u janiin tawaa hundarra ajaa'ibaa immoo tanamnilleen ittiin dammayne. Shanaffaan al-azmu ala al-fitri nin fura jettee jala sararuudha. Nin fura soomana jettee ufitti himnaan soomanni kute. Tun immoo dubbii miliqaati dhugumatti waan ulfaattulleedha namnillee waa kanallee murtii akkanarrallee waan ga'u soomana kana nin fura jettee murannaan niyyaa diide jechuudha. Kanuma okkolaami niyyaa duraan nin soomana jennee niyyenne isaan nin furaa muratte deebite niyyaan sun diigamte soomanni kute. Iddoo ulfaattu dhokattulleedha. Jahaffaan aljimaa'u camdan beekaadhaan warra fitti idaamuudha. Guyyaa ramadaanaa adda eeguun gaariidha. Guyyaa ramadaanaa halkaniimi guyyaa ramadaanaa. Torbaffaa fi saddeettaffaan maal lakkaawaa jirra waan soomana cabsu. Torbaffaa fi saddeettaffaan dubartii xaaharaa dhabuudha. Sunnaan baatii sun itti dhufuudha. Yoo da'uudha lachuu adda adda lakkaawama. Dubartiin takka deenyaan soomanni cabeetu. Amma zuuruma asruma kana yoo deessu rabbi nagaan haa hiiku. Cufa nama da'uu deemu rabbi nagaan haa hiikutu. Rabbi rakkisintu. Amma zuurii kana asrii kana raawwa baanu kana dubartiin takka yoo deessu soomanni sii kaarraa amma harkaa qabdu kun kute jechuudha. Hadaabri immoo nama guyyaa irraa kanatti beeku soomanni irraa haasa'u jiru. Guyyaa irraa kana. Meeqa? Torbaffaa fi saddeettaffaadha. Torbaffaan xaaharaa baatiti dubartiin dhabdu sani baatirraa ka dubartiin dhudhufu. Saddeettaffaan dubartiin takka dahuudha. Saylaffaan rabbi namatti hin fedhini amantii islaamaa keessaa bahuudha. Nam tokko ka'ee amma murtaddii yoo ta'e soomanni isaa cabeedha. Rabbi namatti hin fedhini diinirraa rabbi waan diinirraa nama baasu rabbi namarraa haa qabu. Waa torba ta ramadaana namaa hin balleessine ta namni ramadaana keessa hojjechuu danda'u. Tokkoffaan al-ghuslu litabarrud yoo oowwi jabaate ufirraa qabbaneessuuf jecha dhiqatuu jechuudha. Oowwa jabaa keessa irraa qabbaneessuudhaaf dhiqatuu jechuudha. Soomana manguddootti yoo oowwan dhiqatte qaamni bishaan dhugaa soomanni ni badaa jaa kitaabni manguddoo. Haduur gaafa nan ijoollee jechuudha. Keessan kanan beeyne malee. Akkana wakkanaami leewwanni sun hanga suuta dirqama akka hin ta'e namni yoo si oowwe qaama dhiqatuu akka dandeessu qabbaneeffachuu akka dandeessu. Taa akkan jetture akka nama rifatee maatees dubbiin kun faraja sii ta'e kan wakkanaami lakkoo isa jabeessi. Dubbi jabaa gada kabiroo dhufan bas. Lammaffaan lulluuqatuudha afaan lulluuqatuun soomanaan balleessitu. Wal istinshaaq wudu'aaf jecha bishaan funyaanitti ol fudhachuun soomanaan balleessu immoo hongaan ga'uun hin ta'u. Fuufii as nama gubu godhuun hin ta'u. Kan wakkanaami fiif gootee akkasitti hin footu lax gootee kan wakkanaami bishaanuma akkana ol nayxee gad deebifte jechuudha. Yoo ol kuchiifte karaa laagatiin garaas seenutu sodaatama jechuudha. Nawwaytu fardal wuduu'in kun jee mu'allafaa islaamawee soomanatti seene
guyyaa manguddoon dur hoggaa wudu'aatti hoggaa fuula dhiqatuu deemtu nawwaytu fardal wudu'i jetti bira manguddoon dur kitaabni manguddoo nawwaytu fardal wudu'i kanas isas barsiisan inni bishaan qicatee nawwaytu fardal wudu'i hoggaa jeedaa bishaan ni liqimsa inni kun miskiina mu'allafaa godhe nawwaytu fardal wudu'i kama bishaan dhugan seewu inni guyyaa tokko halkan xiqqoo lulluuqatee namni hoggaa mirqaane toora sa'aa jaha kana sheekha jeebar inni kun mu'allafaa osoo nawwaytu fardal wudu'in kun jiraatu baate silaa dheebuun nu fitte jeebar maal baantaa abbaa maal baantaa jaanii duuba nawwaytu fardal wudu'i hoggaa jennu bishaan liqimsinu san jeebar awa dubbii waan taane saaboo edaa bishaan dhugu jirtaati nawwaytu fardal wudu'i yaaboo fuula dhiqatan malee karaabi yaabbolee isoo bishaan liqimsan madmadaan tun lulluuqatiinsa bishaan liqimsan osoo hin ta'in karaabi namni gariin beekaa lulluuqii keessa namni liqimsu islaama keessa waan jiru reekun namni tooftaatti baasan hin jiru namni islaama soomana jaalatee filannaa isaatiin soomanu jira eenyu shawwada bishaan afaan lulluuqatuun funyaanii ol naqanii gabbaasuun lama sadaffaan alhijaama qaama khoobbatu jechuudha dhiigni qaamarraa nama bo'uun dur khoobaa jira qaamni kun hoggaa nama quqqucaacame manguddoon dhiigarraa babaafti kana khoobaa wayiitiin qabanii dhiigarraa babaasan hunda tokko tokkoon laalla amma lakkoofsuma jabeeysi ati afraffaan warra fi dhungatu dhiyoo tana hiikkaa isii keessa babaanee turre warra dhungatu qaamni qaama warra keetii harkaan tuqu nama uf qabuu danda'u nama iimaan qalalaw hin ta'in karoo karaami uf qabuu danda'u warra isaa dhungachuullee danda'a harkallee tuquu danda'a qaamni isaanillee wal tuquu danda'a jechuudha karoo karaami shanaffaan an yusbiha junuban isaa warra isaa wajjiin walit dhufe osoon dhiqatin fajrii itti bahe gaddemne lallaqa cellotti lakkoo isaan ballee namni odoo nuti lakkoo hin deemu yoo jiraate dirqama bakka kana himuun qabatu karoo karaabe eega namni walii lama ويحرم الصلاة جيجي درسيتي وقاقروا شيخرا صلاة حرام قدما في أوقات كذا جا كتاب صلاة حرام يروكنا خيثة يجو قم دراجر ويحرم الصلاة مجيبر صلاة حرام قدما جنان شيخ الناقية جيبر أبو شوفي لكن نجا يا شيخ وننا ما تنك صلاة خنا إيجا خن حرام تهي أنا أسمتين أبا درانو إسمان نتنك إيجا إني حرام جيجو أرجو أسمتين دابان أوفو جيبر نبي لكو إستخانو قفان ديمي مسجد أكس جان أكن جيني نمني إسا جناب دا قبو غفلا قبو خلقاتون إسا الرجل اتباري أجين نخون والرسا وجي خوالد في فجري درا سي إفادامي فجري درا والرساتي ولد نفن أصون إكاتين اتباري أجيكو ولد نفون فجري درا إكان سماتو سبي بودا تيمالي أما يوفوته في دلة وما ركون كبو أما إيه كرا جين كرو كرا كتلو هي خدمنا كنا يقدا إن شاء الله جهفان صومنا ولد أبو إلى هرابا صومنا إلى هرابا ولد أبو أما صومنا جرامي مغرب الرا فرامي كرو كرامي مغرب الرا غوغادو سنتي فرا فورين سخنا كيد إيريسني ساسا غلينجي نجيجو وني تكادا غو خيت لي ربي وبدي كرو كرامي لكن نبني بخطولا فورين سا مغرب الرا فرخنا أكيد إيريسني إيسان جيني ساسا غلي في خدان جيني هرابا أكتي خنيس نجرا وان صومنا خيسن نما بقو تربفان سواك سواكتو ويا غوتو رمضان سواكتو دنديز سواكا وان أرغاو شتو تو دندا وان أرغاو قدتشون والأدهان وانا كقباتي متى دبتشون وانا ككريمة قامت دبتشون والكحل إجا خولتون إرتلس كذا كبيا دوافع جت المو خولتيمي إجي فارو قارو كبدي إجا خولتون والقطرة دواء إجا بوفتون والحقنة مرفيه الدرام فلتون
kun hundi karaa tokko lakkaawame saddeettaffaa taaka ji amma ammuma itti haajamtaan laaffisin waggaa sii baate itti haajamtaan kana wakkalaame laaffiftee biran dabrin jechuu kiyye qajeeloo caqase tokkumaa karaa karaa si gabaatu aboo marfeen diraniif dhiiroo soomanni akkam jechuu taa'u yoo itti dhufu baat amiin maal jenaan jedhu kana wakkalaame eegaa rakkoon tun baru waan harkaanu qabu jechuu beeki qajeelootti وإليكم الأدلة على هذه المباحات وميك لكوين وتربى لكوين هو ولي جرا خاصة دي فكسي سون خوالي تجرو